وادان كيف أيه؟ أيه لقوام بنا فيه أيه بقى ربي سيفاي سيبريدوكو وما يادي برهوكات تبرسوي سيادو حاجة قبض أما قلت إنتمي يوم بربان نموتو يوم بيا واقبات الإنتمي دائما وقته بياتو نمني شرونيا تا هاقات قوام بيا روزي تنمني نم تقاش قرآن فكاتي لمخرجات تقاشون سري متجارة لكيتي مير أمارتي لك سبورتي وجدتي دكتور ما لي جعل لك وقتي متي بيت جعل لك وقتك كسيقولي مود ربطو وقتو ميجيو مالكو دي ميجيو اندنس ززچكو إيه منا كارلو لوبويه مالكاتي مالكي وانا اسواجو دغان جرتو انا دغان جرا ديبسخا مالن ديبسخا no يرون تاينا ماليغو تمودي ها تمودي يرون تاينا ماليغو ايش تمودي ني دمو غنا غدالي سينك سبب كرام ابي يا باي تقول عيد مبارك ما يت ay kaso majenne mawaya kaso majenne war makasi ani hojjetan turra bareeda bar karoora waggaa meeqa qabda wal furuuf ani akka kiyyaatitti amman waggaa afurmu waggaa afur irraa inni abbaa ilmaan saddeetitti hin jiru tari ya kaayyo isaa ta'uu danda'a kiyya garuu kaayyo nammasi duubaa keessa jirtaa daftee osoo walitti dabalamtanii waggaa afurnee egaa jaalala habibi Eid Mubarak wannee eeydanii baga geettan hundi keessanuu uddochi baga geettan maalti egaa maakii waggaa afur kana gidduutti waa meeqattaa egaa waa hedduutti bar wal boqqasuu hunda dandeessanii waa hedduu jira yoo ta'e dubbiin tokkosii dhumatti argitee inni tokkositti barbaada jechuu biiftuun miira keessantee wanni mormaa nyaachaa jirti biiftuu jaalala itti jira huqqatte eebii kiyya baga walumaa genne abdiyye gurre hundi keessanuu faamili baga walumaa genne baay'uma huqqatte maalidha maa huqqatte naan jettu mucattiin huqqatte obbolisa kiyya yoo barbaadde ammuma qurxii ittimi yoo barbaadne mootu yoo biyya waa qabaattele ittimi daa'ima huqqatte biyyattuu namni shiroo nyaataa hagas gawama biyya ruuzitti namni tokkochi quran fakkaatee demokara keessatti huqqachuun sirrii miti jaalala keetiin miidhamaarti. Like ispoortii hojjetti doktor malee jaalala kooti miti. Miti biitu. Jaalala koota akkasii godhe moo durbattuu toltu. Michiyyoo maal goote michiyyoon danas zazachukko. Minaa kaalloo. Lubbuyyee maal taate? Maal ta'e? Waan haasawaa jiru dhagaan jirtu. Ani dhagaan jira. Deebisaa. Amaloonni akkana haasawa waliin dhayuu kuni የፍቅር ጉዳይ ነው ይላል አፋን አማራቲ የፍቅር ዝምታ ኦኬ ጋጀት ማለት እኮ አይካ አቲ ዋንቶ እኮ ጀሪን mucaan biyyaa waa qabaatu nolu beeftu ifama wajjin sodaate dubbatu mucaan biyyaa waa qabaatu nolu doktor naaf kalta dhiirri koo rakkoon qabu beektu miti dhiirri hamma barbaadillee fuudhuun danda'a yoo qabaate iyyuu fakkeenyaaf nama jaalate tokko yoo argate beekesan eeyyamu haa atimaa islaama afuri islaamni dhuga ilaa akkamidha beektu doktor dargaggeessi akkasii kun yeroo baay'ee shakkama namni nama nuka beektu miti zabana akkasii keessa waan jirruuf otumayyuu hin qabu jedha. Takka mana keettee irratti talkasa akkasuun hin danda'ama dhugaadha.
No, 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 no. Ande mana amma akkan keenye namni kamiyyuu beeka. Never. Godhu waan akkasii. Eshi. Namni waan ta'e jalatti baachaa irraa kan biraa gaafa fuudhu dhaqu hin taane. So wanti akkasii kennee. Ama furmaanni maal jettare? Mucattiin uffata keessatti goggooyi deeban ergati jaalatte. Maal obboleettiin qabdu ati? Yaaddu fi? Yaa biif waadaan nama qulqulluudha. Nu akka jechaa yeroo dooktar faamilii koo. Yoom isinii goonaree sargi? Rakkoon hin jiru kaa itti yaadnee propozaala isaa baasneetu wantoonni dursan baay'een isaanii jiru miire. Miti dooktar. Ani hin beeku. Dubaayitti rakkoon qabu warra. Silaa sargileen gizee qoratamu birri guurama maa rakkoo qaba? Ayyeeka. Rabbi beeka. Biizinasa gara tokkoon sargi gara tokkoon biizinasa Dubaayitti odeeffannoo akka agaratti ka. Gaafa jaartii fuudhaa amma nama jaartii fuudhee biyyatti mana bitatu fa'aa jira yaa. Bamakkistu. Sirriidha. Wanta ka jai malee maa callista. Laaffatee itti barreeffannee karaa biraa deemaa jira. Manni badhee jaalala itti jira bar. Waliin jaalataniire maatiin akkana nu laalu. Wallahi ummanni kun fiqiriin qabee. Ni miidhamna jee warra sodaatee tattaa warra guddaan. Baazoo saatii kana keessa akkoo jaalalleen jiru nutu jaalala deebiseen beekta miti maakii kanatti. Jaalalli iddoo baditti jaalala finnee ijaarre ko jaalala deebisa. Lubbu. Asii sitti jiru. Ilaa ati kootu as jala dhaabbadhaan immoo siinan gadi taala akka lafa hin geenye na qabda. Ati ana wal arguun barbaadu? Amma kana geessaan kana na caccabsita ndee maal godheen inni qabaate achirraa gaafa gadi dhuftu. Lubbu ani namicha guddaa kana si fidadhe koo an nama jira mini amma nama qaqalloo kana hin jaaladhu yoon irrattu taalillee naalaa kufadheen indee. Anillee nan qoose malee akka kwaasiitti si qoladha. Ekkoo akkamitti akkas jettan si jammar. Innama akkamireeti. Ana akka gaariin jira hamtuun hin jirtu galata rabbi. Qoy dhugaa rabbi viidiyoo sanaan koppiliin guddisifata. Faamilii taaf koppiliinki godhaashi. Saarra arrabichaa kuma kudhan galuu qaba beektamini. Ishoofitti fakkaadha. Jammaraati amma kwaasii natti fakkaata mana. Na arrabsaa arta beektamini gini. Arraba miti. Arrabaa miti? Ikoi ani amma ati koo tikashaa ol bichaa na caalta akkamitti hin kaasa si jalatti fakkaatan mammaa dhufna. Baay'ee xiqqoo wayiidha mati daa'ima wayiiti ganaa guddatta. Nama guddoo fakkaata yeroo akka ta'u laaltu. Koppiliin na godha gaas warreen irraa kaasisaa dhaqa viidiyoo nama gadhiisee post na godha hundi keessan maal jechuudha akkana jechuun. Yoone daa'ima xiqqoo wayiidha mati. Daa'ima xiqqoo. Sila kanaafuu an daa'ima xiqqoodha. Jaalala keessi sarraqeera. Nan guddadha. Sarratti deemu. Wayyaa. Wayyaa maalireetti daa'ima xiqqishuudha akkamitti nama jaalattire. Dura guddatti ati daa'ima. Gini ati qarraan namaati. Yaa ani dhugaa. Ofin jejiin kaani si jejaan jirum lubbu. Isti ati na jajime. Yeroo hundaa na jaji biiftuun shamarran akkamiiti waadaa. Isti ati biiftuu yaada akkamii qabdaa naan jetta. Argitee fuudhi ani miinzeedha boosa. Haadho nan baadhee tanan osoo hin bahiin mana keessatti kunoo biiftuun liibii bannattee kunoo mana keessa hin jira kaa dhugaa rabbi. Hin baatu warra geetan. Laayikii irratti hin barbaadan. Minna. Sima lubbu amma dhaggeeffadharra. Anaan nan jejju anaan nan ibsite. Anaan. An simu.
waadaa jechuun jaalalli maal akka fakkaatu hin beeku yaaduma wal jaalannee irra malee dhugaa dubbannoo. Eeshi. Ani way nasu bageetan badaan an dhagay akkasii sana zimsiin injoo miidiyaa irratti siin jeeju kaafee sana si jeeja. Waa'ee jaalalaa qofaa miti lubbu. Meestii waadaa nama akkamiiti mee? Waa'ee jaalalaa karaa keessa siin jeeju. Please, waa'ee jaalalaa. No problem. Siigal jaalalli koo siigalti bakka. Nana ati koo nama nan qoose malee daa'ima miti ati yaadaan guddoodhaati. Nama saayikooloojiidhaan guddateedhaati. Esti ana amma akkamitti kibiriyatiin haa qabdu tokko natti himu.